raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attam ooltan. Jimaata eebila 16 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Ibsa hooggantuun boordii filannoo biyyoolessaa kennan ilaalchisee kan dubbatan bulchaan godina Wallaggaa Lixaa godinicha keessatti filannoon biyyaalessaa bara 2013 akka geggeeffamu milkeessuuf iddoowwan nageenyaaf yaaddessoo ta'an adda baasamanii eegumsi akka taasifamu ni hojjetamaa jedhu. Akkasuma naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti illee filannoon geggeeffamuu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuurra haala ittiin waliigalteen taasifamu irratti hojjetaa jirra jedhan bulchaan godina sana. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa 2 dheeressu mallatteessuun isaanii alaaf mana mormii itti kaasisee jira. Gocha pireezidaantii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitootaa gargaartotiif hawaasni addunyaa mormaniiru. Ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataas yeroo jalqabaaf har'a qabannee dhiyaanne. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffame bulchiisa naannoo Tigraay keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan jiru daran gad adeemaa kan jiru ta'uu aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Laawkook kamisa kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kana malees waraanni Eertiraa ba'uunsaa mallattoon agarsiisu lafa hin jirretti humnaan gudeeddiin tooftaan gaggeeffamu akka jiru gabaafamaa fi hokkara saalaa irra jireessisaa gaggeeffamuusaa ibsan. Aangawaan kun kamisa kaleessaa golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii cufataan gaggeesse irratti akka ibsanitti uummanni Tigraay miliyoona 6tti dhiyaatu keessaa kanneen miliyoona 4.5 ta'an gargaarsa dhala namaa akka barbaadan tokkummaan mootummootaa beeka jedhanii mootummaan akka tilmaametti uummanni kun dhibba keessaa harki 91 hatattamaan nyaata barbaaduu jedheera jedhan. Waan ammoo namoonni 150 konyaa oolfaa kan magaalaa Maqaleerraa gama kibbaatti argamtu keessatti beelaan dhumuu isaanii dhageenyeerra. Kun nu hunda keenyaaf akeekkachiisa ta'uu qabaa kan jedhan Laawkook tarkaanfiin barbaachisuun fudhatamu taanaan waan gara fuula duraatti nu eegu agarsiisaa jedhaniiru. Beelessuu akka meeshaa waraanaatti gargaaramuun seera cabsuudha jechuun isaanii gabaafameera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild haala Tigraay keessaa kan ilaaleen barreeffamaan ibsa baasanii jiru. Tuujubee dhiyeessa. Har'a Yuunaayitid Isteetsi gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf irra deebi'uudhaan haalli namoomaaf kan mirga namaa naannoo Tigraay keessaa hammaataa dhufuun yaaddessaa ta'uusaaf loltoonni Eertiraa yeroo hin murtaa'iniif Tigraay keessa turuuf jecha yuunifoormii waraana Itoophiyaa gargaaramuu isaanii kan mul'isu gabaasaalee qabatamoon jiraachuu ibsitee jirti. Mootummaan Eertiraa hatattamaan humnoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu qaba. Gabaasaaleen humnaan gudeeddii suukanneessoo ta'aniif ibsuuf rakkisaa ta'e hookkarri quunnamtii saalaa ilaalchisee dhiyaataa jiru hedduu nu sodaachisee jira jedha ibsi kun. Hookkara akkasii waliin wal qabatee kan dhufu dhiibbaan yeroo dheeraa hawaasaalee miidhaa geessisa. Ibsi kun itti dabaluudhaan hookkara quunnamtii saalaa mara ni balaaleffannaa kanneen itti gaafatamoo ta'anis murtiitti akka dhiyaatan gaafannaa jedha. Dhiittaa mirga namaa yakkaawwaniif gochaalee suukanneessoo ta'an kanneen dalagan akka itti gaafataman gochuuf murannoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qaban ni hubanna. Mootummaan Eertiraas waadaa wal fakkaatu seenuu qaba. Uummanni Tigraay kanneen tilmaamaan miliyoona 5.2 ta'an hanqina midhaan nyaataan rakkataa akka jiraniif
gargaarsa kana eeggatan yoo ta'u balaa beelaaf saaxilamoodha. Namoota gargaarsa barbaadan argachuun ammayyuu rakkisaadha. Uggurri hangi tokko immoo humnoota Eertiraan kan kaa'amedha. Dhiittaa mirga namaa raawwatameef qorannaan dhuunfaaf kan sadarkaa addunyaa akka geggeeffamu, eeyyamni akka kennamu, siviilotaaf eegumsa akka godhamu, loltoonni Eertiraaf kan naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa akka ba'aniif kanneen dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan irra deebi'uun gaafanna. Rakkoon jiru kun xiyyaafataaf tarkaanfii keenya barbaada. Golli isaas yeroo inni sagalee tokkoon dubbatu ammaa jedha ibsi kun. Finfinnee kan jiru Embaasiin Yuunaayitid Isteets laastika meetira dheeraa fi jabaa ta'an maraa 1,500 jaarmiyaa godaantota addunyaa yookaan IOM'tti kennitee jirti. Kunis Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Itoophiyaa kanneen walitti bu'iinsa Tigraayiif dahannaa yeroo ijaaruuf yaalii gootuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kanas Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Geetaa Paasiitu qondaalitti gameeyyii imala IOM kan ta'an Mooriin Acheengee fi itti aanaa Komishinara Ittisa Balaa Itoophiyaa Yaasiin Nasiibuutti Finfinnee keessatti kenne. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa uummata miliyoona tokkotti tilmaamamu manaaf qeerraa kan godaansise yoo ta'u hedduun isaanii ala ciisaa kaan immoo bakka dahannaa namni heddummaatu keessa jiru jedhaniiru. Kan har'a arjoomame kana keessa laastika jabaa ta'ee fi meeshaa manattiin ijaaraniin ala hafatarra ciisan, uffata qorraaf, meeshaalee midhaan ittiin qopheeffatanii fi bilcheeffatan adda addaa keessa jira. Jaarmiyaa godaantota addunyaa yookaan IOM battalumatti namoota baatilee 5 darbaniif rakkoo keessa jiran kan Tigraay keessaaf geessuuf jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiheenyatti dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen qorannaan namootaaf gaggeeffamu kan jalqabamu ta'uu dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Tigraayiif daayirektara eeggataa akka ta'an Tsaggaayee Hadgoo VOA'f ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureef jecha baatilee darban 5f namoota vaayirasii koronaan qabaman qoratanii adda baasuun dhaabbatee akka ture ibsan. Tajaajila kana jalqabuu fi Maqalee keessa kan jiran dhaabbattoonni fayyaa 15 warra duraa akka ta'uuf jiran obbo Tsaggaayee Hadgoo beeksisaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Axaayeef Kaarraa Qoree keessatti har'as guyyaa lammataaf dhukaasii itti fufuusaa jiraattonni fi aangoonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhukaasii kaleessa jalqabame har'as itti fufuusaa akkasumas jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha manaa fi qe'oo fi dhiisanii godaanuuf dirqamuu isaanii dubbatu. Kanneen godaanan akka ibsanitti walitti dhukaasi kun humnootii nageenyaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen naannoo sanatti ce'an gidduutti ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kana. Wallaggaa lixaa keessatti filannoon biyyaalessaa bara 2013 akka gaggeeffamu qophiin taasifamaa jira jedhan bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Iddoowwan rakkoon nageenyaa jiran adda baafamanii adeemsa filannoo irratti eegumsa akka taasifamu ni hojjannallee jechuun itti dabalan. Gama biraan Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessattillee filannoon gaggeeffamuu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuuf haala ittiin waliigalteen taasifamutti hojjetaa jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dhugaas. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen godinaalee eeraman dabalatee iddoowwan biroo sababa rakkoo nageenyaaf galmeen filattootaa hin jalqabamne akkasumas buufataaleen filannoo hin banamne jedhee ifoomsee ture. Naakoor Malkaatu gabaase. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen iddoowwan galmee filattootaa ittiin jalqabamnee fi buufataaleen filannoo ittiin banamne naannolee biyyattii garaagaraa keessa jiran ifoomsee ture. Walitti qabduun boordichaa aadde Burtukaan Miidhagsaa iddoowwan qophiin filannoof barbaachisu ittiin taasifamne keessaa godinaalee Wallaggaa 4 fi godina Matakkal ibsa isaaniitiin eeranii jiru. Sababaa kun ittiin taasifamne jedhan yeroo ibsanis rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jedhan. አንደኛ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቄለም tokkoffaa naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellamitti haalonni walitti bu'iinsaa achittis asittis ka'an akka jiran ni beekama. Haala kana keessatti boordiin filannoo akkuma waan tokko hin uumamnetti adeemsa galmee filattootaa itti fufuu hin dandeenye hin barbaannelleedha. Kun egaa leenjii raawwachiistota filannoo bobbaasuu
meeshaalee filannoof barbaachisan raabsuu fi buufataalee banuu of keessaa qaba jechuudha. ጣቢያዎችን መክፈት ያካትታል ማለት ነው። Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaafatamanii yeroo deebii kennan godinichaattis filannoo marsaa 6ffaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dubbatan. Iddoowwan rakkoon nageenyaa akka jiru adda baafaman irrattis ni hojjetamaa jedhan. Rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti akka inni jiruu fi iskeejilii boordiin filannoo kaa'een iddoo tokko tokkotti raawwatamaa akka hin jirre anis ijaarraa maree gaggeeffamu dhagaa ganfadhaa karaa paartii kootiis wanti dhagaa jiru jira. Wallagga Lixaa qofa osoo hin ta'in Wallagga Arfan naannoo Benishaangul, naannoo Matakkal, naannoo Affaar, naannoo Somaaleedhaan wanti ibsamaa ture jira. Ispeesifik ta'ee Wallagga Lixaatti hin danda'amu kan jiru ibsa ba'ees hin nageenye akka Wallagga Lixaatti immoo yoo fudhannee ilaalle jalqabaa jalqabee kallattiidhuma boordiin filannoo kaa'een waan waliin hojjechuu qabnu waliin hojjechaa kan turre ammas walumaan hojjechaa jirra. Buufata qabnu irratti naannoo filannoo qabnu irratti hawaasa filachuu fi galmaa'uu qabu irratti karoorri jiru ilma jira. Kanarraa kan ta'e immoo kaadhimamtoonnis guutummaa guutuutti yeroo isaa eeggatee ulaagaa isaa eeggatee galmaan fedhaa jiran tariitii rakkoon nageenyaa akkuma godina kan biraa keessas jiru naannoo kana keessas kan waggaa lamaan sadan darbee ture furmaata xumuraa kan hin argatin darbee gandoota muraasa aanaalee muraasa kilaasteroota muraasa gadi yeroo bu'amu daangaa irratti dhiibbaan shiftaan geggeessu qinxaalessitoonni tokko filannoon kun akka inni milkoofne kan barbaadu tokko wanti isaanii raawwachaa turanii fi raawwataa jiran jira. Kanaaf immoo filannicha qabeessa gochuudhaaf immoo wanti hojjetamaa jiru jira. Leenjiin milishaa adda addaa kan gaggeeffamaa ture jira. Poolisiin eegumsa gahaa akka inni godhuuf namni yaaddoo tokko malee ba'ee kaardii isaatiin abbaa barbaade filachuu akka inni danda'uuf haala mijeessuudhaaf leenjiin adda addaas kennamaa ture. Gama keenyaan akka nu godhutti qophii keessa kan jiran malee filannoon kun yeroo isaan eegganne akkas ta'ee maal inni kun kan boordiin filannoo haala ilaalee adeemuudha. Galmeen filattootaa xumuramuuf yeroo torban tokkotu hafe obbo Eliyaas godinichatti ammallee filannoo geggeessuun ni danda'amaa jedhu. Garuu yeroo dheeressuu wal qabatee murtoon kan boordii filannooti jechuun dubbatan. Kun aangoon isaa guutummaa guutuutti kan boordii filannootiif kennamedha malee kan paartii tokkoof kenname miti. Kanaaf rakkoo nageenyaa akka biyyaatti jiru, akka lixaatti jiru, akka giddu galeessaatti jiru, daddaarra jiru wal qabatee wal hubatuun ilaalaa deemee deemanii yaada ibsi ani miidiyaa irraa dhaga'es kanuma hatattamaan wanti sirrachuu qabu sirratee gara filannootti akka inni deemamuuf hundumtuu fedhii isaa deemee yaada hawaasnis kanuma eegaa jira paartileen morkattootaas kanuma eegaa jiru. Kanaaf yeroon galmees waan xumurame natti fakkaatu amma qophii akka ammaatti jiruun biyyoota muraasa gidduutti uummannis bahee galmaa'ee mirga isaatti fayyadamee filannoo kana gaggeessuu danda'a. Ideen adda addaa seenamee hojiin hojjetamuu qabu. Dafii hojjetamee gara filannootti hin qaqqabamaa kan jedhu abdii guddaa qaba. Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti illee akka filannoon adeemsifamuuf hidhattoota godinicha keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuurraa waliigaltee taasisuun haala nagaa fooyyessuuf jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dugaas. ግን ለማስተካከል ተብሎ ደግሞ ያው በርካታ ስራ ቁሟል። እሱ በጣም እንዳንዱ ሚሹ አድርጎ እየሰራበት ያለው ስራ ምርጫውን ጉዳይ ነው። ቶሎ ምርጫውን መከናወን ስላለበት ኮማንድ ፖስtiin hojiiwwan dhimma kooti jedhee hojjetaa jiru keessaa tokko waa'ee filannooti. Filannoon waan dafee adeemsifamuu qabuuf haala nagaa ilaalchisees hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuurraa karaa mariitiin waliigalteen akka xumuramu hojjetaa jirra. Osoo waliigalteetiin xumuramee ajjeechaaf buqqaatiin waan dhaabbatuuf sababa filannoo kana ittiin geggeessineef hin jiru. Nutis kanuma irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Haalli mariillee karaa waan qabataa jiruuf bu'aansaas kanaan kan beekamu ta'a jedhan. Obbo Gaashuun waa'ee waliigaltee uumuu jedhan irratti deebii kan kennu warra koomaand poostiiti waan jedhaniif qindeessaa koomaand poostii godinichaa Leetanaant Jeneraal Asraat Denneerootti irra deddeebiin bilbillus ammaaf itti milkoofne. Erga galmeen filattootaa eegalame torban 3 ol ta'ullee buufataalee filannoo 50,000 ol keessaa kanneen galmeerra jiran 25,151 jechuunis harka 50 ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Kanneen galmeen ittiin jalqabamin 24,000 caalan keessaa buufataalee 4,126 keessatti sababa rakkoo nageenyaa akka hin eegalamin ibsee jira boordichi. Iddoo rakkoo nageenyaa malee sababa rakkoo geejjibaan meeshaaleen filannoo hin qaqqabinitti akka galmeen eegalamuuf tattaaffii nan godhaa jedheera. Boordiin filannoo kun gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa 2 dheeressu mallatteessanii jiran. Gocha pireezidaantii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitoota gargaartotiif hawaasni addunyaa mormaniiru. Yeroo aangoo ofii dheeressuun isaanii kan dhaga'ame erga yeroon aangoo pireezidaantichaa kan waggoota 4 dhumatee booda eenyuun akka bakka buufamu irratti waliigalteerra ga'uun erga dadhabamee baatii 2 booda yoo ta'u, filannoon baatii guraandhalaa keessa geggeeffamuuf yeroon qabameefis boodatti harkifatee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyeef Bafaqaaduu Morodaa. Pireezidaantii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seericha kan mallatteessan miseensonni paarlamaa biyyattii inni gara gadii sagalee aangoo dheeressuu kennuu isaa guyyaa tokkoon dursaniiti. Miseensonni mormitootaa warri mana maree olaanaa keessa jiran immoo gocha pireezidaantichaa balaaleffataniiru. Miseensa mana maree isa olaanaa kan ta'an bakka bu'aan mormitootaa Eliyaas Ali Hassan pireezidaantiin biyyattii murtee tasgabbii biyyattii gaaffii keessa galchuu dhiisanii akkaataa sirni filannoo ijaaramuu danda'u irratti haasa'uu qabu jedhaniiru. It's unconstitutional. Both Farmaajo and the House of the People mandate has expired. Manni marii gara gadiis ta'e Farmaajoon murtii aangoo dheeressuu raggaasisuun jaraa heeraan ala tasgabbiidhaa fi tokkummaa Somaaleetiifis waan balaa qabudha. Kanaafuu pireezidaantii Farmaajoon atattamaan gara mariitti deebi'anii waliigaltee irra ga'uu akka qabnu hubachiifna jedhan Eliyaas Ali Hassan. Waliigalteen ji'a fulbaanaa keessa irra ga'ame akkaataa adeemsa filannoo hundeessuudhaaf ture. Aleen Somaalee Public Agenda kan ta'an Mahaddi Waasuujii gama isaaniitiin filannoon mootummaa yeroo yookaan caretaker government kan waggaa 2 turu akka geggeeffamu waamicha dhiyeessaniiru. I believe political agreement is fundamental for a peaceful elections and Somalia's political stability. The Somali Public Agenda has recently published a proposal. Waliigalteen siyaasaa filannoo naga qabeessa ta'eef tasgabbii siyaasaa Somaaleetiif bu'uura jennee amanna. Falli rakkina siyaasaa yeroo ammaa kana hiikuu danda'u mariidhaa fi waliigaltee qaamota siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhatanuudha jedhan Mahaddi Waasuujii. Somaaliyaan biyya gargaarsa alaa irratti hirkattee jirtudha. Lammiileen biyyattii hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Lolli garee Alshabaabii wajjiniin godhamaa jiru namoonni hedduun akka mana isaanii dhiisanii baqatan taasiseera. Kanaafuu haalli siyaasaa biyyattii yeroo ammaa warra biyyattii gargaaraa jirus yaaddessaa jira. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken ibsa torban kana kennaniin gocha pireezidaantii Somaaliyaatti gadduu isaanii ibsanii Ameerikaan qoqqobbiidhaa fi tarkaanfii viizaa dhowwachuu akka yaaddu godhaa jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaas haala qoqqobbii yaadaa akka jiru ibsee gochi mootummaa Somaaliyaa biyyattii addaan diiguu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis gama isaatiin hooggantoonni Somaaliyaa rakkina filannoo kana akka furan gaafachuun isaas gabaafameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya kanatti aane immoo ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataatu dhiyaata. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya haaraa qophii labataa har'a takka jennee jalqabneerra. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaalaa fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qopheessaan ansinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan kiyya har'aa Dr. Naafii Adgeetu waggaa ijoollummaa isaa dooktarii ta'uu hawwee hawwiisaas bakkaan gahe. Amma yuunivarsiitii Haromaayaatti akka hakiima waliigalaa akkasumas immoo barsiisaa koolleejjii fayyaa meedikaalaa Haromaayaa yuunivarsiitii Damee Hararaa hojjechaa jira jechuudha. Mariin keenya an har'aa garuu waa'ee ogummaa fayyaati miti. Saayinsiin fayyaa mataa isaatiin aartiidhaan jedhu Dr. Naafii afaan keenyan fayyaa keenyaaf dhaadannaa jedhuun miidiyaa adda addaa irratti waltajjii uumeera.
Dhageessitaniima yaalammii koo qaalii COVID-19 qosaan beeku dhiisi funyaan keetiin seenaa qonqoo keetti gaddarba somba kee seeneetu nimooniyaa fiinna si dadhabsiisa si haxxifachiisa si kufaasiisa of si wallaalchiisa. Kun viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu waa'ee dhukkuba COVID-19 barsiisuuf dhiyeesse keessa'e. Namni yeroo dandeettiidhaa fi hawwii qabaannan waan ogummaa tokkoon daangeffamuu qabuuf hin jiruu jedha Dr. Naafiyaad. Yeroo baay'ee hawaasni keenya hakiimni tokko istiitoskoopiitti godhee gaawwan uffatee akka hospitaala keessa yookiin immoo kilinika keessa taa'u qofaatti kan lakkaa'an jiru. Akkuma beekamu fayyaa wanti dursu hin jiru. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyatti jedhee kan nama yeroo baay'ee jechaan yeroo baay'ee fayyadamudha. Odeeffannoo fayyaadhaan wal qabatee peejii feesbuuk isaa qofa irratti dhiyeessu ji'atti gara namoonni miliyoona 2 olii akka laalan dubbatu Dr. Naafiyaad ogummaa isaatiin hospitaala keessatti hojjechaatii yuunivarsiitiis barsiisatii maddiitti immoo karaa intarneetii feesbuukii yuutiyuubii teelegiraamii amma immoo tiktook irratti akkasumas immoo warra maxxansa dubbisuu barbaadaniifis torban itti gaaf tokko karaa gaazexaa barriisaa odeeffannoo dhiyeessa. Yuutuubiirratti baay'ee barsiisaa namoonni baay'ee beeku jiratti yuutuubii fayyaa afaan oromoon jiru keessaa hangammaatti dogoggora baadhee kan nama hojjetee yaada bal'inaanii ammas tiktookiin immoo akkuma beekamu dubbii gabaabaadhaan yaada ibsachuu dandeessa sekondii muraasa keessatti namni keenya barreeffama dheeraa dubbisuun jaallatu hojiirraan gaggeessaa'oota garaagaraarraan kan ka'e akkasumas immoo viidiyoo dheeraa hojjettee ilaaluun jaallatu viidiyoo gaggabaabaadha baay'inaan kan ilaaluu jaallatu tiktookiin pilaatfoomii haaraa dhufedha yeroo kana jalqabe actually yeroo gabaabaa gidduutti jalqabe haala gaariin deemaa jira. Tiktookii Dr. Naafiyaad Ergiitu kan jedhus jalqabeera odeeffannoo fayyaa bifa gabaabaa sekondii 15 hanga sekondii 5 gidduutti dabarsu kan jedhu. Biyyoota guddatan baay'ee isaanii yoo ilaalte afaan isaaniitiin odeeffannoon fayyaa garaagaraa bifa salphaatiin googlii godhanii argachuu danda'u. Akkuma beektu biyya guddataa jiran keessa jiranis immoo carraan access intarneetii namni qabullee nama muraasaa akkuma beektu immoo afaan kunillee xiqqoo rakkisaadha. Kanaaf dhaadannoo afaan keenyaan fayyaa keenya jedhurraa kan ka'e almost waggaa 4 dura yaadadhaa yuunivarsiitiirraa eebbifame yeroo sana. Dr. Naafiyaad Ergiitu kan jedhu amma hordoftoota 201 ol kan qabu jechuudha. Egaa akka ammaatitti tiktook irratti dhiyeessitee kuni ogummaa biraas akka qabdu agarsiisa. Durumaan ijoollummaadhaan walaloofaa barreessitamoo suni waanuma amma dhukkuba COVID kana wal qabatee fala barbaadudha dhufe taalantii dhufe. Yeroo akkatti egaa dandeettii akaadamikaalii karaa akaadamikaalii taa'in argattu jira. Ijoollummaa korra jalqabee gama gumii miidiyaa keessattis baacoo garaagaraa aaktii nan danda'a. Waan tokko orgaanaayis gochuu, isteejii hoolli gochuu, viidiyoo gaggabaabaa kallattii garaagaraatiin siitkoomii garaagaraa hojjechuu dandeettii akkasii qaba. Maalitti namni tokko bu'aa akka baratu waliin guddaa qaba peejiin koo. Baay'inaan namoonni akka isaan bashannanaa baratan pilaatfoomii akkasii fayyadamuu barbaada waan ta'eef yeroo baay'ee taalentii uumamaan argamedha jechuu barbaade. Egaa Dr. Naafiyaad tiktook irratti dhiyeessite suni akka walaloo bifa raappitiin dhiyeessite suni maal inni laataa jechuun isaanii nafu dhaggeeffatoonni keenya. COVID-19 qosaatti hin laliini talaalii dhufeessi ofirra darbiini ofirra eeggadhu maaskii godhadhu fageenya kee eegi hundumaa godhadhu. Jedhe Dr. Naafiyaad jedhee sitti meera boodanan kumaatiin hundumti keessaanii sitti meera aano. Baay'ee itti yaadee miti kan jedhe yeroo isin jedhutti fakkeenya namni tokko walaloon barreessan itti yaadee barreessa akkuma isaa tiktookii gaafatti hin jalqabu dura jallisee waliin ture moobaayilii dura qabeeffanni yaaduma keessa rarfiinna hin jedhe yeroo sana egaa dandeettii kana uumaa fayyadamuu kan jedhu morales immoo yaada baay'inaa dhufaa ture namoonni tokko fiidbaakii naa kennaa turanii kireetiivitiidha moobaayilii fuula irratti banee jalqabe akka isaa vaayiraal ta'e wantichi. Itti fufuu yaada qabdaa hojii akkanaa akka laalutti jaalatameera gara feesbuukis achirraa buusanii qofa feesbuuk irratti illee fidaa jiran. Yaa amma maallaa kaayyoon koo fayyaa gama aartiitti fiduu kan jedhu qoratti xiyyeeffadha baay'ee meedisinii sana aartii mataas aartiidhaa meedisinii mataansaa karoorri gara fuuldura kanaan mooruuf paashiniin koo kanaan. Amma dabareen yeroo dhaggeeffatoota keenya gaafiitti sin gaafadhu. Ogummaa kam keessa hoo jiraattan hojii keessan hawaasa biraan gahuu irratti mala akkamiifaa fayyadamtan?
Karaa biraatiin immoo namni ogummaa tokkoon daangeffamuu qabamoo hin qabu jettanii yaaddan. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffatootaa barbaada in hirmaachisas. Kanaafuu nu barreessaa. Sagaleedhanis karaa feesbuukii facebook.com/VOA afaan oromoo irratti sagalee keessaa waraabdanii yookaan immoo barreeffamaan nu ergitan ani immoo deebisee dhaggeeffatoota biraan gaha jechuudha. Amma gara marii Dr. Naafiyaad wajjin goonetti deebina. Viidiyoo shoortii muuvii gaggabaabaan isa ta'u hojjechuudhaaf almost kaawuraa koodhaa istiidiyoos doluudhaaf yaadaan jira gama dhimma kanaatiin maaliif hawaasa keenya bira ga'uu qabna baay'ee. Fayyaa irratti hojjetamne fayyaa irratti ganaadhaan mallee nuti aktiivistii fayyaa kan jedhu yeroo waa'ee akkasii fayyadamu jechuun akkasii fayyadama. Aktiivistii fayyaa amma isaanitti waa'ee fayyaa hawaasa barsiisuu qabna. Dinagdee biyya tokkootiif, poolitikaa biyya tokkootiif, guddina biyya tokkootiif fayyaa murteessaadha. Viidiyoon kun akka tasaa bilifteefaatiitti yaadne garuu erga laphee hawaasaa keessa amma kanaa keessa argisiisti mee kan jedhu bifa deemnee barsiisna kan jedhu karoora akkasii qaba. Bara darbe jechuunis bara 2020 immoo kitaaba fayyaan faaya jedhu ammas waa'ee fayyaa hawaasa barsiisu maxxansiiseera. Karaa biraatiin akkuma Dr. Naafiyaad olitti kaase namni ogummaa fayyaa keessa jiru miidiyaa irratti ofii sagantaa barreessee qopheessee gulaalee waan nama seeqachiisus itti makaa bifa Dr. Naafiyaad hojjetu kanaan jechuudha. Uummata biraan gahuun waan baramee miti. Kanaafuu gaafin itti aanee Dr. Naafiyaadiif dhiyeesse tokko akkamitti karaa kana akka filate. Lammata immoo yaadni warra isa hordofan biraa argatu karaa kanaan maal akka fakkaatu. Galatoomii yaada baay'ee yaada bareedaa kaase. Yeroo baay'ee maal jedhee hawaasa keenya irratti kan baratame nama ogummaa fayyaa keessumaa fakkii mataatiin namni fakkii wayii kaasee namni nama dubbannee nama namatti naasofnee nama walaaf qabu jiranti. Nama wajjin qabannee laayifii namni kaan jiraatu nama jiraanne godhanii yaadu baay'een isaanii. Viidiyoo sana amma akka isaan gadhiisee namoonni baay'een kan hojii dhabdeetti nama guddaa miti tiraateeraa guddummaa godhatanii fudhataniiru kana. Kan nama wajjin qabnee akka nama yeroo dhabee akka nama gad jiramti gad deebiseetti kan of lakkaa jiru. Kuni ammas hawaasaa wanta dabarsuu barbaada hawaasni keenya kallattii hundumaan hawaasa keenya fayyaduu qabna. Kallattii dandeenye baraatan jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti barsiistaa dhukkubsattoota yaaltaa ogummaa keetiin hojii hawaasa barsiisuudhaa immoo waltajjii adda addaa irratti bal'inaan hojjechaa jirta. Kana hundaaf akkamitti yeroo argatta? Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo koo baay'ee dhiphaadhaan yeroo boqonnaa qabutti san hojjedha. Barreessaa viidiyoo garaagaraa edit godhaa moobaayilii kuffii Riishin gogargar waan hin beeku. Artikilii garaagaraa torban nan barreessaa waan ta'eef Itoophiyaan Pirees Ejensiidhaa fi hawaasni telegiraamii jirus ni eega waan ta'eef beekta gaafaan meedikaalaa gama afaan keenyatti hojii biraati. Yeroo kobii isaanii hin bajet guddachuu barbaadanii yeroo hirribaaf ka'uu qabaa yookaan garuu kana hin dabarsa. Hayyee Dr. Naafiyaad Yuunivarsiitii Harammayaarraa ulfaadhu fayyaa ta'e. Galatoomaa fayyaan dhabina. Dhumarratti wayiin sinitti hima. Hojiin keessan guyyaa guutuu kompiitariirra yookaan immoo waajjira keessa taa'anii ooluu gaafa ta'oo ta'e daqiiqa 20 ol kaatanii hiixachuudhaan dhukkubawwan teechumni baay'ate namatti fidurraa of eeguu dandeechanii madda odeeffannoo kanaa yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteets keessa jiru John Hopkins jedhamu. Qophiin labataa narraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Qindeessaan ansinii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti nagahaan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.